oduu gammachiiftuu karaa Noorzi Ameerikaa, Kanaadaa, naannoo Kanaadaadha. Oduu bareedduu jihaa sanirraa isin hundinuu dhaga'uun keessan ni malaa. Oduu bareedduu jihaa sanirraa argamte anilleen gammachuu guddoon dhagayamte isinilleef ibsuu fi yaaminallee isinii taasisuudhaaf asirratti gaarraa as dhufee jira. Inshaallahu ta'aalaa baga nagayaan naa jiraattanii hawaasa keenya kan masgiida tolfate mee bakka tami bakki sun nami dhaga'ee ni jira. Hawaasa keenya ka mana kireeffatee masgiida bareeffatee tolfate Vancouver, magaalaa Vancouver, hawaasa keenya qophii yoo rabbiin keenya fedhe sabtii fi alhada fuula keenya duraa kana sabtii fi alhada fuula keenya duraa kana hawaasni keenya ka Vancouver walgayii qaban masgiida bootaa masgiida mana masgiidaaf ta'u kireeffatanii tolchanii bareechanii eeybasa banamiinsa masgiida saniitiif sabtii fi alhadaas deemu guyyaa qabatanii xumuratanii isin eegaa jiran. Hawaasni kun silaa dhugatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa amri isaa akkuma fedhe godhaa. Silaa anilleen har'aa odoo rabbii keenya biraa haalli dabree jiraate nama masgiida san irratti argamuu silaa gammadu. Maaliif waan hawaasa keenya san wajji haasoynee fi waan gaafa san jennillee waan hin beekuuf jechaadha. Kanaafuu yoo rabbiin keenya fedhe alhadaa fi sabtii fi alhadaas deemu kana hawaasni keenya kaan keessaa'uu albartaa jirtan hawaasni keenya ka albartaa jirtan qajeelonni dhaggeeffadha. Hadaraa hawaasa Vancouver kanarraa akkan hafne dhaamsa isinit dabarsuu barbaada. Namni rabbiin haala isaa mijjeeyse akka masgiidattillee akka dhuunfattillee keessaa'uu du'aanni yoonif haalilleen isinii mijjaa'uu baate du'aata naa erga. Warri albartaa jirtan masjidul ansaar Edmonton, masjid Bilaal Kalgaarii, markazu Iqraa Kalgaarii, warreen kun hundi walgayii Vancouver sanirraa akka qoodanaa fudhattan isin yaamadu. Anarrallee bakka buutanii jechuudha. Yoo isinilleef mijjaa'uu baate nama isinirraa bakka bu'u du'aata keeysan du'aata markaza Iqraa, du'aata masjid Bilaal Kalgaarii, du'aata masjidul ansaar Edmonton, masjidu taqwaa Edmonton. Hawaasni keenya yoo isinilleef mijjaa'uu baate du'aata ka isinirraa bakka bu'ee walgayii sanirraa qooda fudhatu akka naagootan isin kadhadhadu. Anarrallee bakka buutanii jechuudha. Anarrallee bakka buutanii akka gaariitti hawaasa Vancouver san wajji akka naa dhaabbattan dhaamsa dabarsuu barbaada. Gandi suni qalbii keeysatti na hafeedu. Kuni kana. Hawaasni keenya immoo ka dhihoo san jirtan Siyaatil warri jiru. Qajeelonna dhaggeeffadhaa. Arragaa isin kadhachuuf deema. Sheer naa godhaa jeebarna ijoolleen teenya bar
sheer naa godhaa jettee beeki har'agaa sheer naa godhaa warra siyaatil biraan naa gayaa warra siyaatil warra masjiida siyaatil warra Portland warri naannoo san jirtan du'aanni manguddoon namoonni dhagayama qabdan yaamina hawaasa keenya kabaan koo barsan akka irraanarraan hafne isin yaamuu barbaada. Warri siyaatil jirtan qaceelloon dhaggeeffadhaa warri siyaatil jirtan. Har'a guyyaa wal bira dhaabbatanii guyyaa walii dirmatanii guyyaa baga gammaddan waliin je'anii guyyaa walittillee dhaammatan guyyaa walillee gorsan guyyaa qaceelfamallee walii kennan muuxannoo hedduu qabdanii masgiida kana bituu fi masgiida jiraachisuu keessattillee gahee hedduu qabdanii muuxannollee qabdanii hawaasan deemu hawaasa walii qabdanii jaaruu irratti warri siyaatilis warri albaartaa hundi keessanuu ni beeytanii waan keessa dabartan akkatti masgiida gootan beeytan jara kana warra gartee Vancouver kana dhayxanii qoodarraa fudhattanii qaceelfama tokkollee naa kennitanii fi akka masgiinni sun har'ani hireeffannee boru ni bitanna duuba. Tana naa jabeeysaa inshaallah. Kana gaadhaamsi kiyyaa hadaraa namni albaartaa jirtan kaa siyaatil jirtan Ameerikaa warri qaaman biyya sannaa dhaquu dandeeysan akka dhayxanii walgayii sannaa bareechitan anaatu isin yaammata duuba. Guyyoo ani lafa dheertuu tana na yaamtanii qilleensarra na oofaa turtan takkaa dadhabillee isin hin jenne takkaa no jechuullee isin hin jenne duuba. Miskiina wallah masii gala. Afaan tokkicha kiyya san silaarra buusee beeki qaataa daaraa taatanii beeki. Har'agaa afeerraa anaatu qaba. Afeerraa tana akka narraan hafne Vancouveritti isin afeera jechuudha. Hadaraa jara san bira dhaabbadha akka dhuunfattillee inshaallah horiin har'aa horuma guyyaa badriiti beeki. Tikeenni har'aati murattu tikeetuma guyyaa badriiti inshaallah. Rabbi biratti gatii qaba bakka qaba bakka san akka gaaritti naa ziyaaraa isinit dhaama. Warri Vancouver baga gammaddan isinin jechuu barbaada. Eega ummata afeeree booda baga rabbi guyyaa kanaan isin gahe. Baga hawaasa keenya mataa walii qabdan hawaasa faca'ee ani gaafan argeessan akki kun isin hin baasu akki kun sirrii miti. Hawaasni keenya nama guddaadha. Ummata bal'aadha. Ummata namni itti irkatu malee ummata namatti irkatuu miti. Ummata itti maxxanani malee kanamatti maxxanuu miti. Ummata jala jiraatan malee kanama jalatti mataa qabatee jiraatuu miti. Qululluun gaafa doobbaa jalaan dhuydi haja'an nullaalchisuu beeki. Nuti doobbaasani malee qululluudhaami. Sheenyoo janii horii qululluu jechuudha. Gaafan qabna. Har'a tattaaffii gootanii guyyaa kana ga'uudhaaf gammachuu guddoo na dhagayama. Masgiida keessan suuraa isaa viidiyoo argee jira. Viidiyoo namni naa ergee ijoollonni warri har'a waan kanarratti na dubbise viidiyoo naa erganii turan. Hedduu gammade. Dhugatti guyyaa isinii gammade yoo jiraate guyyaa kana. Isin ni mala guyyaan isin qaceelloo gammaddan guyyaa Kanaadaa seentan ta'uutu mala. Ani immoo guyyaan akka gaaritti isinii gammade guyyaa har'a masgiida hireeffattan kana. Akka gaariin na dhaggeeffadhaa seenaafin dubbadhaa. Seenaafi. Har'a ni hireeffannee boru ni bitanna. Mallattoo tana masgiida irra naa katabi hulaa masgiida irratti dhaaddannoo tana naa maxxansi hadaraa. Har'a ni hireeffannee boru ni bitanna kajuu. Har'a kiraadhaa boru handhuraadha kajuu. Miskiina wallahi. Katabii naa maxxansi. Odoo namni kun hin dhufne walgayii duratti edanuma barreessi naa maxxansi. Hulaa galma walgayii irrattis, hulaa shara irrattis, hulaa masgiida amma hireeffanne irrattis har'a ni hireeffannee boru ni bitanna. Kan jedhu
arra kiraadha boru handhuraadha. Kireeffataniit jaarratan, kireeffataniit bitatan. Hamilee tanaan naa jiraadhaa warri Baankoobar. Masgida gaa akka gaaritti masgida gaa arraa inshaallah projektii bareedaatu nuu baname bakki horii keenya itti baafnu bakkiti biilii isaa kafaluudhaan rabbi bira waa kaayannu bishaan isaa kafaluudhaan rabbi bira waa kaayannu tirika isaatiin masgida san qulqulleessuudhaan bareechuudhaan itti salaatuudhaan akkaawunti dhokattuu ta'a. Ta guyyaa fuula rabbii malee hin banamne. Atilleen arra keessuma keessa malee ittuma galchita malee baasuu hin dandeenye. Ta guyyaa ilmoo fi ilmaan maatiin firriin humaa namaan goone. Akkaawuntii guyyaa san banattu bakka itti ol kaayattu rabbi sii godhe duuba. Sa'iid jedhanii sahaabiin tokko ture gadaa Umar bin Khattaab kana dhaqqabee ture. Hedduu nama duniyaa dantaan qabne. Nama duniyaa dantaan qabne ture. Kennaa argatu maal jeejan aboo horii kana akkam goote hogga jaan guyyaa nuti waan tokkollee hin qabne. Nama guyyaa san nuu galchu. Guyyaa harki keenya qullaa kakiishni keenya duwwaa. Guyyaa san nama nuu galchu bira nuu kaayee ja'an duuba. وأقرض الله قرضا حسنا ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. guyyaa bakkawaatti ol kaayannu rabbi nuu godhe. Bakkawaatti ol kaayannu warri Baankoobar. Naajabaadha akka gaaritti gaa. Bakka khaaddamnu rabbi nuu godhe. Masgida rabbii ka khaaddamnu rabbi nuu godhe. Bakka irra caalaa horiin itti bahu. Bakka doolaarri keenya tokko itti seenu. Bakka bareedduu rabbi nuu godhe. Wama takka qofa isinit dhaammadha. Wahuma takka qofa warri Baankoobar. Wanni takkitti isinit dhaammadhu. Wal naa dhagaya. Wal jala naa deema. Namni yeroo waa argate yeroo waa argate hin farrisu nin haasawa. Hin farrisu. Wal jala naa deema. Wal naa dhagaya. Wal dhaggeeffadha. Ilaa fi ilaameen isin jidduu haa jiraatu. Masgiinni من ربيت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجد تلشمالي هواسن خيني مسجد خيساني قفامي مسلمة بيا بانكوبر جرو هندات مسلمة خراسا أوفي هندات جيشو. مسجد أكسي بيت مسجد خنم تقوتا وندندو مسجد خبيتك كاتا وندندو مسجد خغوستك كاتا وندندو مسجد خربيت نتي أرى مسجد تلشني خنا warri itti salaatu nama muslima ta'e ka biyya san keessa jiru ka karaa rabbi irra fidee fi ka Baankoobar jiruu fi ka keessummummaa karaa san bahe hundi maabbi isaa irra kaayatee masjid fulaan masjid abalu je'ee dhufee salaatatti salaataa ummata bal'aadhaa fi bakka gootan jechuu duuba. Ummata bal'aaf bakka gootan isin qofaame hawaasa keenya qofaame. Bakki kuni masgiinni biyya tanatti biyya dhihaa jedhaniini biyya garbii jedhaniini nuti gaa biyya dhihaa jedha warri arabaa kun biyya faranjii jennaan nuti immoo biyya faranjii tanatti masgiinni ruuhiidhaa beek lubbuu namaati ruuhii namaati bakka ilmoon namaa itti shahaadaa barattu bakka itti ijoolleen namaa shahaadaa itti barattu bakka ijoolleen namaa qur'aana itti barattu bakka ijoolleen namaa waan taatellee itti beeytu bakki kun bakka san ilmaan keenya as jalatti shahaadaa qabsiifna as jalatti shahaadaa barsiifna as jalatti islaamummaa barsiifna as jalatti qur'aana barsiifna masgida kana keessatti qur'aana barsiifna jiraan keenyallee masgida kana keessa jiraata masgida kana keessatti rabbi abbada masgida kana keessatti rabbi isaa gabbara masgida kana keessatti hawaasummaan saatiifamti. Hawaasummaan teenya afoosharra masgidatti irra tiifamtii beek.
community irra masgida tirratti nuti community takkallee nun feesu waan masgida qabnuun community teessan diigaa jechuu khiyyaame irra caalan community nu biratti masgida namni masgida qabu community qaba hawaasummaa qaba jechuudha bakka hawaasummaan keenya itti tiifamu bakka islaamummaan keenya itti tiifamtu bakka joolleen teenya itti islaamummaa bartee diin barattu bakka du'aan keenya irraa geggeeffamu guyyaa fuula rabbillee du'aa keenya irra salaanne nama tokko kanu keessa gama akhiraa deeme booda bakkiti irraa baafnu masgida achitti irra salaanne booda masgida irraa baafna awwaallee hogga deebinillee masgida san keessa wajjigatteenya achitti sabraa waliin jenna achitti sabbarsiifna nama keenyallee achitti sabbarsiifna kana qofalleemi cidha islaamaa bareeda nama karaa sunnaatiin fuudha jechuu barbaade yaa'ii takka malee nikaa hidhadha jechuu barbaade nikaa barakaa masgida kana keessa teenyee nikaa hiina asitti walitti heerumsiifnee wal fuusif masgida jechuun kana jechuudha masgidni biyya faranjiidha akka masgida biyyoota birootii miti salaatuma qofa salaatanii hulaa cufanii biraa deeman hoggaa dhufe mu'azzin banee azaanu san qofaame hawaasummaadha oollummaadha diini ilmaan bakka maatii itti barsiifnu as jalatti maatiin teenya tiifamte asitti gorsa fudhanna afaan keenyan khutbaa dhaggeeffanna afaan keenyan gorsa fudhanna dhiiraa fi dubartiileen as jalatti qaceelfama gorsaa fudhanna maatiin teenyalleen as jalatti tiifamte bultilleen as jala nuu tiifamte jaarsaa jaartummaan itti fufuudhaaf bakka kana qabaatu nu barbaachisa warri Vancouver baga gammaddan isinin jechuu barbaada baga lama dhalattan akka jaansan baga rabbi mataa walitti isin qabe baga rabbi bakka mataatti walitti qabattan isinii kenne baga rabbi caayaa jalatti mataa walitti qabattan isinii kenne insha Allah guyyaa tokkommoo guyyaa khireeffaturraa gara bitatuudha guyyaa khireeffaturraa gara handhureeffatutti tarkaanfanne anilleen isinii wajjin keessa salaata masgida yoo rabbi fedhe insha Allah ar'ani khireeffanne boruni bitanna dhaaddannoo jettuta naa barreessi adaraa barreessi masgidarra naa maxxansi ar'ani khireeffanne boruni bitanna ar'a khiraadha boru handhuraadha dhaaddannoo tana ta warra Vancouver shi'aara jedhaniin dhaaddannoo warra Vancouver ar'ani khireeffanne boruni bitanna ar'a khiraadha boru handhuraadha خنان الرمنا خنا أولسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك جنة بروغا مسجد سنوغا إيبف اللهم افتح لنا أبواب رحمتك جنة أولسين ركالة مخيصة سلانا بنمي مسجد نجي چودوا جزاكم الله خيرا بغنا غمدن حواسن خين خبا كبير وجرتن خا دايتني قودر رافرتون دنديني دعاي قدافي dhaamsa keeysanii fi gargaarsa keeysaniin bira jiraadha dhaamsa fi gargaarsan bira jiraadha du'aayii godhaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa masgida barakaa ka isa keeysaa irraa dhaabbatanii isa khawfii horan gama khawfii tarkaanfatan rabbi haa taasisu warra Vancouverii fi irra deebinee warri naannawa Vancouver jirtan warri Kanaadaa jirtan keeysaa warri Albertaa jirtan Albertaan tuni naannoo tiyyaa beeke miskiina wallahi haqiiqatti Albertaan tuni naannoo tiyyaa beeke miskiina wallahi masigala warri naannoo Toronto jirulleen yoo dhaqqabdan lafa hanga adda fagaatun beeku ani tamturra fagaataa haqiiqatti tamturra gara Vancouver dhihaataa hin beeynillee beekeyan waan hin biyyan beeyneef akkanu wajjimmoo Albertaan sun biyya tiyyaa beeke warri naannawa Toronto jirtan insha Allah nama tokko bakka bu'a Toronto irraa bakka bu'ee guyyaa seena qabeessa kana guyyaa seena qabeessa irraa hawaasni keenya Vancouveritti masgida godhate kana kanarraa akka qooda fudhattan isinillee dhaamsaa fi hadaraati yallee isinit dabarsuu barbaada
bira dhaabbadhaara nama tokko erga bakka bu'aa masjida ibnu Abbaas angafa masjida biyya Kanaadaa ka hawaasa keenyaa jechuudha angafa jechuudha warri naannoo kana jirtanillee nama tokko naa ergaa qoodarraa haa fudhatu tikeeta irraa muraa nooliitti godha inshaallah dhaqee qooda harraa fudhatu man jahaza ghaziyan faqad ghazaa ja nabi sallallahu alaihi wasallam nami nama duulu geggeeyse duule ja'amaaje nama duule sinqiitti gootee geggeeysuun akkuma nama duuletii ja nabi sallallahu alaihi wasallam cidha bareedaa kana har'aa maasha Allah gammachuu warra Vancouver akka wajjin qoodarraa naa fudhatan nama Kanaadaa keessa jiru hundatti dhaamsa dabarsuu barbaada hunda warra Kanaadaa jiru rabbi isinii haa laaffisu warra waan kanarraa qooda fudhatullee rabbi isin haa taasisu akkuma waliigalatti hawaasni keenya wallaahi humna qabaniin takkaa tattaaffii godhuun dhiifne hawaasni keenya bakka jiru hundatti maatii ufii bira dabarsanii jiruu ufii bira dabarsanii wama ufii qaban irraa qoodanii horiin irraa hafeetii miti harkilleen isaanii gayeetii miti waan qaban irraa qoodanii waan isin ajaa'iberraa doolaara 10 fi doolaara 20 fi doolaara 30 doolaara 100 walitti guurtanii doolaara 1000 fi 10,000 kafaltan hoggaa horii san fiddan ammoo 10 fi 20 fi 30 fi 50 fi 100 walitti guurtan walitti cortan hogga dalaydan jechuudha hogga kennitan ammoo 1,500 1,500 10,000 kennitan